Hayyee akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo maatii Laayifaak nagaa kootii akkam jirtu isinii? Viidiyoo yeroo darbe isiniif hojjedhe irratti baay'een keessan yaada garaagaraa naaf barreessaa jirtu. Isa kanaaf warri yaada naaf kennitan galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Yaadonni isin naaf kennitanis kaan keessan qormaata kan yuunivarsiitii hawaasaa nuuf hojjedhu faayinaal egzaamii kan jettan ni jirtu. Akkasumallee baay'een keessan qormaata kan yuunivarsiitii Wallaggaa nuuf hojjedhu kan jechaa turtan illee ni jirtu. Hundumti keessan warri akkan jajjabaadhuuf yaada garaagaraa naa barreessaa turtan walumaa galatti galatoomaa isiniin jaalladhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma warri kaanis immoo wal jajjabeessuu yaada waliif kennuu aadaa haa godhannu isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma yaadni tokko kanan isiniif kaasuu barbaadu. Chaanaalii kanaa namni baay'een hin daawwata viidiyoo asirra jiru garuu sabiskiraayib hin godhu namni baay'een piliis sabiskiraayib godhaa. Akkasumallee yuutuubii irratti yoo ilaaltan anaan waan na fayyaduuf isa kanas jaalalaan isin gaafachuun barbaada. Har'a viidiyoo kanaa kanan isiniif hojjedhee fi waa tokko isinitti himuufidha. Innis gaaffiiwwan garaagaraa hojjechaa deemuun gaaffiiwwan garaagaraadhaan of madaalaa deemuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e isiniyyuu hin beektu. Kanuma giddu galeessa godhachuudhaan teelegiraam chaanaalii baneen jira jechuudha. Kanaan dura kan baname teelegiraam chaanaaliin jira. Teelegiraamii sana irratti gaaffiiwwan garaagaraa isiniifan gadhiiseen jira jechuudha. As yuutuubii irratti isiniif gadhiisuuf naaf hin mijatu waan ta'eef teelegiraamii irratti isiniif gadhiiseen jira. Gaaffii kan yuunivarsiitii Wallaggaas kan yuunivarsiitii garaagaraa achirra isiniin kaa'aa jechuudha. Teelegiraamii kana akkamiin argachuu dandeenya warri jettanii liinkii isaa koomentii jalqabaarra isiniin kaa'aa jechuudha. Koomentii viidiyoo kana jalqabarra isiniifan kaa'aa jechuudha. Liinkii sanaan galtanii jooyin gootanii gaaffii achirra jiru argachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii achirra jiru sana hojjettanii ittiin of madaaluun of cimsuun gaariidhaan isiniin jedha. Addumaan immoo kan yuunivarsiitii keessatti barachaa jirtanii hojjechaa yoo deemtanii bakka tokko tokkotti gaaffiimti sun deebi'ee dhufuu yeroo itti dhufuufaatu jira jechuudha. Kanaaf carraa kanatti fayyadamaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo kana immoo hiriyoota keessan kanneen biroo kan afaan Oromoo dhagaan bukkeedhaan naa qaqqabsiisaa isiniin jechuun jaalladha. Wal jajjabeessinu isiniin jaalladha. Nagaan naa tura.